Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Yookoo Dooktararraa oduu waa'ee fayyaa kan torbaniin isin dhageessaa oduu waliin Andaraartuu Bushaati. Weerarri vaayirasii koronaa talaallii dhukkuboota biraatiif kennamu irratti dhiibbaa fidaa jira jedhame. Sababa weerara vaayirasii koronaan talaalliin dhibee akka pooliyoo, gifiraa, teetaanasii, vaayirasii tiruu, TB fi kanneen biroo kennamu irratti dhiibbaa fidaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksise. Weerara vaayirasii koronaan ol qabatee namni manaa bahuu dhiisuu, karaan lafoo fi qilleensaa cufamuu, dinagdeen gadi bu'uu fi walga'iinsa talaalliiwwan dhibee biraatiif kennamaniif iddoo laachuu dhabuudhaan xiyyeeffannoon hundi weerara amma jiru irratti ta'uun isaa yaaddoo guddaadha jedhame. Akka daayirektarri olaanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adaanom jedhanitti yeroo kamiyyuu caalaa talaalliin daa'immanii haala gaariirra yeroo ga'etti weerarri vaayirasii koronaa kun gara duubaatti nu deebisuun isaa yaaddoo guddaadha jedhan. Daa'imman talaalchisuu dhiisuun weerara dhukkuboota kan biraaf nu saaxiluu waan danda'uuf yeroodhuma ammaa kana keessallee daa'imman eeggannoon talaalchisuu barbaachisaa akka ta'e himaniiru. United Kingdom talaallii vaayirasii koronaaf hojjetamaa jiru doozii miliyoona 190 fudhachuuf mallatteessite. Vaayirasii koronaa COVID-19 talaallii fi qoricha argachuuf saayintistoonnii fi kaampaanonni qoricha oomishaa jiran 160 oltu yaaliirra jira. Kanneen keessaa 3 qofatu sadarkaa yaalii isa dhumaa fees 3 irra jira. Kaampaaniin to'annoo Yuunivarsiitii Oxford jalatti talaallii vaayirasii COVID-19 hojjetaa jiru AstraZeneca jedhamu sadarkaa yaalii isa dhumaarra akka jiruu fi biyyi UK yeroo sadarkaan yaalii kun dhumatu doozii miliyoona 100 fudhachuuf mallatteessitee jirti. Dabalataan kan kaampaaniilee BioNTech, Pfizer fi Valneva jedhamaniin hojjetamaa jiru yaalii sadarkaa isa dhumaarra jiran abdachiisaa ta'e doozii miliyoona 90 fudhachuuf akka biyyaatti mallatteessitee jirti. Talaalliiwwan kunneen yoo milkaa'an jireenyi dhala namaa gara isa sirriitti sodaa malee akka socho'u godha jedhamee abdatama. BBCtu gabaase. Onnee keenyatti ba'aa addaa dabaluu dhiisuu qabna jedhan ogeessi yaala dhibee keessaa fi onnee Dr. Sanbataa Guuttataa. Yuunivarsiitii Finfinneetti Asooshiyet Piroofeesariin dhibee onnee Dr. Sanbataa Guuttataa akka jedhanitti onneen keenya motora qaama keenyaati jechuun erga ibsanii booda eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuufiin qaama keenya hundaaf eeggannoo gochuudha jedhan. Haaluma kanaan eeggannoon godhamuu qaban ijoolleen huuba qoonqoo yoo dhukkubsatan yaalchisuu, tamboo xuuxuu dhiisuu, dhibee akka dhiibbaa dhiigaa fi sukkaaraa dafanii to'annoo jala oolchuu fi alkoolii dhuguu dhiisuu, furdina garmalee fi nyaata qibaatiin itti baay'ate nyaachuu dhiisuun barbaachisaadha jedhan. Itti dabalanis sochii qaamaa gochuu dhiisuun keessumaa torbeetti guyyaa 3 hanga 4 daqiiqaa 30 hanga 40 sochii qaamaa muraasa gochuu dhiisuun onnee keenya dagachuudha jedhan. United Kingdomitti weerara COVID-19 booda namni miliyoona 1 ol ta'an tamboo aarsuu lagatan. UK keessatti erga weerarri COVID-19 mudatee asitti namoonni miliyoona 1 caalan tamboo aarsuu addaan kutan. Namoota tamboo aarsuu dhiisan keessaa harka 41 sababa weerara vaayirasichaan wal qabatuun sodaatanii addaan kutuu himaniiru. Lakkoofsi namoota tamboo aarsanii kan hir'ateef yaaddoo vaayirasichaaf nu saaxila jechuun akkasumas tamboo argachuu dhabuun ta'uun himameera. Bara 2007 irraa kaasee namoota tamboo aarsan kan hordofaa ture Yuunivarsiitiin Kolleejjii London lakkoofsi namoota tamboo aarsuu addaan kutanii kan baranaa kan yeroo kamiyyuu ni caala jedheera. Mootummaan biyyattiis tamboo aarsuun mallattoo COVID-19 caalaatti namatti hammeessa jedhee gorsaa akka ture ni yaadatama. Kan gabaase miidiyaa UK'ti. Kabajamtoota